family akkam jirtu fayyutubiidha. Yeroo muraasa fuuldura kan dura audioodhaan kan nu wal beeknu jechuudha. Normally for 3 years forex wajjiniin ollaansa wal qabamaa irra geenye irra garuu haala tokko mijeessuudhaani kana booddee viidiyoodhaan kan akkasitiin ol arginu ta'a akkasumas waa'ee forex bal'inaan kan ol wajjiniin ilaallu ta'a jechaadha. Egaa forex jalqabuu fi maaltu nu barbaachisa kan jedhu bifa raaflii akkasuma isiniif hojjedheen ture kana dura. Amma garuu wantoota 4 yookaan wantoota murteessaa ta'an 4 dirqama qabaachuu kan qabnu forexiidhaaf jechaadha. Innis maalidha? Tokkoffaa irratti Binanceidha jechaadha. Binance malee normally forex hojjechuun takka waan hin danda'amnedha. Maaliif forex gaafa hojjennu cash out gochuu hin dandeenyu birrii hojjetan yookaan maallaqa hojjennu maaliif USD dhaan gatii ta'eef jechaadha. Cryptootti erga jijjiirre booda gara baankii qabnutti baafachuu dandeenya jechaadha. So Binance maal platformii mala just crypto exchanger kan ta'e akka addunyaatti normally guyyaatti $6 ol kan irratti hojjetamee ol jechaadha. Kanaaf jalqaba Binance qabaachuu qabna. Binance erga bannee verify godhanne booda gara Exness itti dabarra jechaadha. Exness akkasuma just as a broker waan barbaachisuu fi Exness silkii qabna yookaan laaptooppii qabna irratti erga buufanne booda isas verify erga gooneeti maallaqa keenya erga baankii irraa gara USD Binance irraa binnee booda gara Exness transfer goone yookaan Exness irraan yookaan immoo MT5 dhaan trade gochuu dandeenya jechaadha. Exness as a broker baay'ee wanta barbaachisaadha. Transfer gochuufis exchange gochuufis baay'ee easiest way fayyadamuu dandeenya jechaadha. Akkasumas charge hin qabu. Fakkeenyaaf trading gaafa seentanii profit yoo jiraanne bushuu dandeessu guyyaa 2 guyyaa 3 irra oshuu gatii dandeessaniif service charge waan jedhamu jira. Gaafa bushitu charge commission sanirraa kan yaadata yookaan kan qabatan jiru. Exness garuu kana gatiin qabanneef baay'ee wanta filatamaadha jechaadha. Kanaaf Exness qabaachuun dirqamadha jechaadha. Inni sadaffaan maalidha? MT5 yookaan MetaTrader 5 dha. Inni kun akkuma Exness itti fayyadamuu dandeenya garuu Exness caalmaatti immoo bilbilaanis fakkeenyaaf namni baay'een traderii taatanii laaptooppii kan hin qabne jiraachuu dandeessu akkasumas deesktooppii kan hin qabne jiraachuu gatii dandeessaniif jechaadha. MT5 fayyadamuu dandeessu jechaadha. MT5 fi connect erga goone booda Exness irraa gara isaatti transfer goona garuu gara fuulduraatti gatiin verification isaa siif hojjechuu gatiin danda'u fi kuni akkasumatti basic wanta barbaachisaa ta'e gatii ta'e fudhachaadha. MT5 itti aansee trading view qabaachuu qabna jechaadha. Forex dhaan more experienced of professionally ta'uudhaa fi ofii keenyas trend keenya amma potentialiin keenya forex wajjin akkam familiar amma taane ofii keenya madaaluuf jecha trading view qabaachuu qabna jechaadha. Trading view maaliif fayyada? For analysis. Just gold hojjettu yoo ta'e currency garaagaraa hojjettu akkasumas indexii commodity garaagaraa hojjettu yoo ta'e achirratti erga buufattanii booda just emailii masin gaafata waan biraa hin gaafatu. Email erga gaafate booda chartii garaagaraa more technical traderotaan technical analysis warra fayyadamanii fi baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Maaliif just fundamentally more news taateewwan adda addaa gatii ta'ee fi amma kanan barbaachisu garuu technical analysis warra fayyadamtanii fi fakkeenyaaf gadi bu'ee ol kee chartii garaagaraa candle garaagaraa ofii keessaniif irratti gatii hojjettaniif jechaadha. More inni trading experience keessa baay'ee isin fayyada jechaadha. Kanaaf warreen kun warra sadanidha. Forex egaa maaliif normally forex hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef warra kana arfan qabaachuun nurraa eegama jechaadha. Itti fufiinsi isaanii basic irraa amma advanced itti gatii waliin deemnuu fi chaanaalii kana like share subscribe gochuun dagatina akkasumas TikTok chaanalis banannee gatii jiruu fi F Forex kan jedhamu achirra seentanii sun argachuu dandeessu. Yaada garaagaraa qabdu saanaan forexiidhaan waan ol qabatu akkasumas kriptoo garaagaraan waan ol qabatu yaada keessan koomentii jedhanuuf kaa'uudhaan walii wajjiniin itti fufuu dandeenya. Kanarratti kana booda kontentii forex wajjin wal qabatu qofadha kan hojjennu. Viidiyoo gara biraa agarra.